haatni dandeessa jechuun uummanni addunyaa hundi kan isa hordofu gadaamessa haadha isaa keessaa eegalee yeroo 4 du'a mo'achuudhaan dhalattes mo'achuu malee mo'amuuf iddoo kan hin qabnee fi kan hin jaalanne akkasumas galchiiwwan 900 ol galchuun seenaa fi injifannoowwan lakkoofsa hin qabne hedduu kan galmeesse waa'ee CR7 yookiin immoo maqaa isaa guutuun Kiristaanoo Roonaaldoo dos Saantos Aveiro kan isin biraan geenyu ta'a. Bara 1985 Poorchugaal Odolaa Maandeeraa jedhamtu irratti kan dhalate Kiristaanoo Roonaaldoon hangafoota 3 kan qabuu fi inni maatii isaaf mucaadhumaa kan ta'edha. Abbaan Roonaaldoo maqaa Kiristaanoo Roonaaldoo kan moggaaseef maqaa pirezidaantii duraanii Ameerikaa Roonaald Reegaan yaadachuuf jedhama. Roonaald Reegaan bara 1981 eegalee hanga bara 1989 aangoo irra kan turan yoo ta'u, Roonaaldoon bara bulchiinsa isaanii keessa dhalate. Abbaan Roonaaldoo loltuu kan turan yoo ta'u, waraana Moozaambiikii fi Angoolaa waliin Poorchugaal taasiftii irratti lolanii turani. Waraanaa yoo deebi'an homaa harkaa hin qabne ture, hojiis dhabanii. Kuni ammoo akka dhiphina sammuuf saaxilaman isaan taasise. Miira kana jalaa dhokachuuf ammoo alkoolii baay'isuun dhuguu jalqabani. Kunis hariiroo maatii isaanii waliin qabanis ta'e kunuunsa maatii kennuu qaban jeeqe. Booda keessa biqiltuu bishaan obaasutti caccaramuun hojjechuu eegalani. Yeroo hafaa isaaniitti ammoo kilaba kubbaa miilaa magaalaa isaanii jirtu xiqqoo tokkoof hidhannoo to'achuu irratti hojjechaa turani. Roonaaldoonis bakka kana abbaa isaa waliin deemuun bu'uura guddaa ta'eefi. Roonaaldoo fi abbaan isaa hariiroo gaarii waliin qabu ture. Garuu sababa abbaan isaa dhugaatii alkooliin machaa'aniif waan garaa isaanii walitti himachuun yeroo baay'ee hin taphanne. Akkasumas harmeen Roonaaldoo Maariyaa Dolores dos Santos Aveiro ammoo nyaata bilcheessuun qaxaramanii hojjetu turani. Kitaaba ishee keessatti Maariyaan ilma ishee dhumaa Roonaaldoo yeroo ulfooftetti ofirraa baasuuf karoortee akka turte ibsitee turte. Sababni isaas waan ittiin guddistu waan hin qabneef inumaayyuu deemtee hakiimota mariisiftee turte. Haa ta'u malee hakiimonni waan ishee didaniif deebitee manatti galte. Akka ulfichi irraa ba'uufis mana galanii biiraa dhugaa fi beekaa akka malee fiigaa akka turte ibsite. Garuu kunis osoo hin ta'in hafuun taphataan kubbaa miilaa jabaa addunyaa guututti beekame Kiristaanoo Roonaaldoon dhalate. Kiristaanoo Roonaaldoon hidda dhalootaa Afrikaas ni qaba. Gabaasaaleen tokko akka agarsiisanitti karaa abbaa isaan haati akkoo isaa Isaabelaa da Piidaadee jedhaman hidda dhalootaa Afrikaa qabu. Isaabelaa da Piidaadee lixaa Afrikaa odola Saawoo Viisentee bakka Keepe Verde kan kolonii Poorchugaal jala turetti dhalachuun guddatanii. Bu'aa bahii hedduu sana hunda keessa darbuun har'a Kiristaanoo Roonaaldoo taphataa guyyaa tokkoof akka maallaqa Itoophiyaatti miiliyoona 72 ol argatudha. Kiristaanoo Roonaaldoo ka'umsa isaa kan hin dagannedha. Daa'imummaa isaatti yeroo kubbaa taphatanii deeban baay'ee beelaa waan turanii fi waan nyaatan waan hin qabnee fi dubartii Eernaa jedhamtuu fi namoota biroo manicha keessa hojjetan yeroo deemanii nyaata kadhatan irra deddeebiin kennaafii turani. Innis erga qabeenya guddaa horateen booda barbaaduun ishee gargaaree jira. Kiristaanoo Roonaaldoo badhaasa dhuunfaa Baaloondoorii 5 dabalatee kophee warqee 4 akkasumas taphataa cimaa dhiiraa addunyaa ta'e yeroo 5 injifatee jira. Torban kana keessa ammoo kontiraata haaraa waggaa 2 turuu danda'u Al Nassr wajjin mallatteessee jira. Waliigaltee Roonaaldoo Al Nassr waliin mallatteesse miindaa waggaa paawundii miiliyoona 178 akka argatu isa gargaara. Roonaaldoo torbaniin miindaa paawundii miiliyoona 3.4 argata. Taphattoonni ciccimoo kilaboota Ingiliz keessaa hedduun miindaa waggaa isaaniitu paawundii miiliyoona 10 gadidha. Kana jechuun Roonaaldoo miindaa ji'aan argatu kan isaan waggaa tokkotti argatan kan caaludha jechuudha. Pirimeer Liigii keessaa taphataan miindaa guddaa waggaattis ta'e torbaniin argatu taphataa Maanchister Siitii Eerling Haalaandidha. Haalaand torbaniin walakkaa miiliyoonaa ol waggaatti hanga paawundii miiliyoona 27 argata. Mohaammed Saalaa taphataan cimaa Liivarpuul ammoo sadarkaa 2ffaa irra jira. Saalaan waggaatti gara paawundii miiliyoona 20 ol argata. Liyoonel Meesiin osoo gara kilaboota Saawud Arabiyaa deemeera ta'e miindaa Roonaaldoo amma argatutti dachaa kan ta'u dhiyaateefii ture. Garuu maatii isaaf haala mijataa isaaf tolu ilaaluun kilabaa Deevid kan ta'e Inter Miyaamii filate. Inter Miyaamii keessatti Meesiin waggaatti paawundii miiliyoona 20 ol argata. Roonaaldoo paawundii miiliyoona 178 argata. Dabalataan kilabaa Al Nassr keessaa parsantii 15 kan ta'u kan Kiristaanoo Roonaaldoo akka ta'u waliigalchee irra ga'anii jiru. Kun immoo gara paawundiitti miiliyoona 33 ta'a.
Roonaaldon kontiraata kilabichaa wajjin qabu xumuree ture. Yeroo sanatti kilaboonni akka Al Hilaalaa fa'aa gaafatanis Al Nasr wajjin kilaboonni kun masaanuu waan ta'aniif gara isaanii deemuu hin dandeenye. Kanaaf kontiraata haaraa waan mallatteesseef qofa paawundii miiliyoona 24.5 harkatti isaaf kenname. Yoo waggaa lamaaf kan dabalataan jiru ta'e ammoo gatima kontiraata mallatteesseef qofa paawundii miiliyoona 38 argata. Roonaaldon yeroo galchii tokkoof lakkoofse paawundii 80,000 argata. Waggaa lammaffaa irratti ammoo persentii 20 galchii tokkoof irratti dabalamaafi. Yoo kubbaa tokko mijeessee galchiif kenne ammoo paawundii 40,000 argata. Kunis waggaa lammaffaa kan jiru yoo ta'e persentii 20 dabalaafi. Kafaltiin kun hundi miindaa inni torbaniin argatuun ala kan kanfalamuufidha. Yoo Al Nasr wancaa Saawudii Piroo Liigii mo'ate ammoo Roonaaldon paawundii miiliyoona 4 boonasii argata. Dabalataan kilabiin isaa kun wancaa Shaampiyoons Liigii Eeshiyaaf yoo darbee fi mo'ate Roonaaldon paawundii miiliyoona 6.5 boonasii argata. Akkasumas Al Nasr ispoonsaroota kaampaanota haaraa Saawudii irraa dhufan irraa paawundii miiliyoona 60 ta'u Roonaaldoof kaffaluuf waliigalee jira. Dabalataan hojjettoonni 16 Kiristiyaano Roonaaldoof qacaramanii jiru. Hundi isaanii yeroo isaanii guutuu mana jireenyaa isaa keessa kan hojjetan yoo ta'u, konkolaachistoota 3 kanneen mana kunuunsan 4, ogeessota nyaata bilcheessan 2, mooraa keessa biqiltoota kan kunuunsan 3 fi eegdota 4tu isaaf ramadamee jira. Kana qofa osoo hin taane Roonaaldon jeettiiwwan mataa isaa qabaatus boba'aa isaanii kilabichatu guutafi. Yoo kan biraan imaluu barbaades kilabichi baasii isaanii cufaafi. Roonaaldon gara Saawud Arabiyaa deemee warraaqsa kubbaa miilaa guddaa fidus akka taphataa kubbaa miilaatti osoo hin taane akka ilma mootii Saawudiitti jiraata jechuun ni danda'ama. Roonaaldon amma umurii isaa waggaa 41 ta'uuf kontiraata waggaa 2 hanga umurii isaa waggaa 43 taphachuudhaaf Al Nasr waliin mallatteessee jira.